barifada. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Gana gaan duftan ani dhufe isinoo dhuftanii ayyee barreeffadhaa dafa barreessaa takalee waan kalee qaraanii irraayin riviizhinii isin gaggaafadhee ta'arraa dabra hanqa namni ol seenuu dafa barreessadhaa isin warri dura dhuftan daddafaa barreeffadhaa. Warri dura dhuftan dafa barreeffadhaa. Warri boodaa suutaa barreeffatu. Ni mul'ata mi? Jafa barreeffadhaa. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ni mul'atu. Jafa barreeffadhaa. Ni mul'atu. Akkamitti mul'anne naa mul'ata. Nama biraatiifuu ni mul'ata. Maali wanta keetiitu xiqqaadha. Moobaayil teetu xiqqaadhaan xiqqoodhaansa. Daddafaagaa qophaa'aa darsii eeda barannee qo'attan jeetiin yaada sanirraa waan takka isin gaafadheetiin ta'arraa dabarraa inshaallah. Ayyee maashaallah. Daddafaa barreeffadhaa warri amma dura dhuftan warri kaan booda viidiyoorra booda haa barreeffatu viidiyoo booda deebi'ee namuu hanqa dhaqqabateerraa hordofee kaan viidiyoorraa barreeffachuu danda'a. Tasniimeta boru du'a akka hin seenne du'aa isi godhaa dhiifama jettee barreessite. Ayi qooyi nama dila kan akkam gooteeti isin dhimmasii qofaaf deeminsasiitiif yoo isiif mijaa'u dide namni dillo kun darsii adabuu fi du'aa ina goote kanan hin dhufne. Way ajaa'ibaa bar tunis takkaa bar ajaa'ib. Isinii bin dubbisa takka. Qabxii sadaffaa hamzaa wal qabsiiftuu hamzatu wasil tajennu san wasil jennu hamzaa wal qabsiiftuu boodaan yoo laam sukunaa tana jechuu hin jirre fi qubeen sadaffaa tan laam sukunaa duubaan jirtu san takkaatan sadaffaarra jirtu dummaa hin qabaanne mallattoon tun kisraa jijjiirra. Hamzatu wasil tajennuun tun ta aliif gubbaa teessu tun kisraa taatii jechuudha. Hamzatu wasiliin tun
akka kisraa dubbisna yoom yoo laam sukunaa qabdu isii duraan hin jiraanne isii boodaan hin jiraanne ammallee qubeen sadaffaa dummaa yoon qabaan yoo laam sukunaa qabdu duraan dhufte fatataatii yoo qubee laam sukunaa qabdu malee tan biraa sukunaa qabdu dhufte eegas booda fataa yookaan kisraan ta biraa jiraatte maal taati akka kisraa dubbisnaa jechuu qabxiin har'a laallu jechuudha. Egaa fixanii yoo fixan amma gaaffii waan eda baranneerraa hin isin gaafadha. Waan eda baranneerraa hin gaaffii takka lama isin gaggaafadhee gara darsii ammaa tanatti ichi dabarra. Maaliif isinii galee moo isiniin galleen hubachuun dirqama. Qo'attamuun qo'anne barataa kamii yogguu galee dabtara darbee tapha kutaa barataa kamtu yogguu galee sagantaa kannee fi qo'ataa barsiisaan beekuu qaba beekte. Ka dabtara mataan maratee wooyee osoo irra hin dhaqanne osoo qo'anne osoo naxannaane akkanumatti darbee buxaalaa ooluus har'a dubbiin. Ha qo'atus har'a dubbiin. Egaa barreeffatan jeetii yaada kaanis kan hin barreeffatinis viidiyoo irra deebi'ee laalee haa barreeffatu. Ayyee darsii dabarte keessatti hamzatul wasil fataa fi dummaa laallee jirra. Tafataa taatuu fi tudummaa taatu laallee jirra. Seera sii keessatti laallee irraa dabarsinee jirra. Qo'attan jeetii yaada akka kiyyatti. Akkasii egaa yoon kan qo'atee fi kan qo'atinis ammaan adda baasa. Beektaa waliin hayyee yaaddee gaaffii Arabiin barreessaa afaan Oromootiin pronaawunseeshinii akkaataa dubbifamaa isaatti naa barreessitan. Barreessaa afaan Oromootti hamzatul wasil
laam suknaatu itti aanaa. laam suknaatu itti aanaa. jiim kisraa qabdii. jiim kisraa qabdii. yookaan fataan godhaa. taan kisraa qabdi. hamzaan aliif gubbaan hamzatul wasilii jira. laam suknaa qabdii. jiim kisraa qabdii. nuun shaddaa qabdii. taan kisraa qabdi. akkamitti dubbisnaa afaan oromoo dafaa barreessaa. maashaallah ta duraatis warri barreessita maashaallah. maashaallah ammoo barreeffamaan amma dura isin sirrittiin isin barsiisee sagalee sirrii barreessaa. amma sagalee sirrii warra barreesse warra sirrii barreesse Ahmad Abaadir. maashaallah amma sirreeffachuu jirtanii. namni tokko tokko sagalee kana keessa waan duraan barannees riviishinii ni ta'a jeetiin isin laaluu deema. Ahmad Abaadir taakka warri sirrii barreesse. shaggee Ahmaddiin. jiituu Oromiyaa. waalaikum salaam warri amma seentan dhiyaadha. jiituu Oromiyaa ayyee. Badriyaa. Ikraam sirrii qaboodaa kana barreessite. Aljannati. Fataawiin godhee jiim. hawwituu firdoos maashaallah. eegas booda amma sirreeffachuu jirtan maashaallah. viidiyoo waan taa'uuf jecha binti arsii viidiyoo sheer taayimlaayinii keetirra gorodhuu eegas booda laalta. waalaikum salaam dhiyaadhaa warreen ma dhuftan. waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh warreen ma dhuftan dhiyaadhaa seenaa booroo bahaa. ayyee maashaallah kan shaakalee fi hawaan duraanii wanni haariin takkan jirtu wanni asirra barreesse cufaa'u tan amma dura baranne. cuftinuu tan amma dura baranne. ayyee akkaataan itti dubbisnu qubee afaan oromootiin hogguu barreessinu akkaan amma barreesse kana barreessinu. arabitti hogguu barreessinu ayyee arabitti hogguu barreessinu hamzatul wasl jennu tan aliif gubbaa jirtu tun fataa goone al jennee dubbisna. hogguu laam suknaa qabdu kana hamzatul wasilii tana fataa goone laam tan asirraa dhaamsinaan jee akkana barreessina.
arabitti yoo barreessin. Afaan Oromootti akkana barreessinaa oguu barreessitan akka seera keessa laallaa amma immoo warri akkana banaa gootanii sirriidha dhaamsi kiyyooniin hin barbaade bikka tanaan barbaade fi bakka tanallee akkasumatti dabalata. Shaddaa qabdi. Shaddaa goonu dubbifamaan lama wal bira dhufa jennee laallee jira. Seera isaa keessatti amma dura laallee qaceellotti hujii manaallee daleedanii jirtan hundinuu. Kanaafuu lam suknaa qabdu dura yoo hamzaa gubbaan aliif gubbaan hamzatu wasiliin mallattoon tun jiraatte mallattoo tana garafataa jijjiira. Sababni lam suknaa wajjin oguurtu jennee seera keenya jirra. Seera laallee jira. Eerasii maashaallah. Ayyee tana sirrii naa deebistan kan kalee baranne ammallee takkaan isinii dabala. Dabala tokkoon isiniif kannaa. Darsi irraa seenuu kiyyaan dura. Dabala tokkoon isinii kanna. Seera guutuutti akkaan amma dura isin barsiisan naaf barreessitan. Walii gallaa. Akkaan amma dura isinii barreessin naaf barreessitan. Hamzatul wasl. Waan barreessitanii fi eegas booda sababaas naaf himtan dura barreessadhaa. Isii tana barreessitan. Isii tana afaan Oromoo barreessitanii sagalee afaan Oromootti barreessitanii jecha afaan Oromootti hadanda'u eega barreesse booda sababa maalii fi jecha akka afaan Oromoo barreessaa jee kana barreessitan. Sababni maali? Qabatamaan barbaada. Sababa hojiin barbaada. Ayyee Abdul Shakur Yusuf maashaallah. Sababaas ni fedha. Maashaallah. Badriyaa maashaallah. Maashaallah. Sirri naa barreessitan maashaallah jabaattan ilmaan kiyya. Ahmad xiqqoo duraa seene. Ibsaa Sufyaan sirriidhaa roobal maashaallah naa jabaattan. Najabaatan maanoon isin tu'isuu deemaa bar najabaatanii dhugaan seenaa. Najabaatanii nambaanu tana dhugaan seenaa. Maanoon isin akkatti naafuftaniif hin deema. Jabaattee maarreeti ya dhugaan seenaa. Haduraa sirri deebista. Way maashaallah. Haduraa sirriidha dhibbaa irraa dhibbatti. Amma immoo barreeffama tokkotti bikkatti dogongortanii jira. Hassan Ali takbir Hassan Ali maashaallah takbir Hassan Ali takbir maashaallah Hassan Ali takbir. Egaa itti fufi maarree jirta ogguu namni tokko siin jee ta dhugaati moo tan waan biraati jettanii jala ilaaluu qabdan. Ayyee yoo viidiyoo anuma allame maashaallah man tasrifadha o kanadal o bira haqi uno bashasha intal Oromoo maashaallah amma jabaattan maashaallah. Egaa sababa natti himtan maashaallah amma sirreeffattan barreessaa isin hundinuu sirreeffachuu keessan akka yaadattaniif. Warri aadura gootan dogongoraa amma sirreeffadhaa. Maashaallah. Abdii Yusuf qubee takka tirfii dabalte. Hin beekamu amma hin beekne. Wanni tun tummaadha. Hamzatul wasil aliif gubbaa jirti.
hamzatul wasilii tajennu tun wanti tun aliif gubbaa jirti. Taan suknaa qabdi. Laam dummaa dubbachiiftuu arabaa gabaabduu dummaa takka qabdi. Waan kanan beeyni wanni tun fatamoo kisramoo dummaadhaa adda beekuudhaaf seera barannee jira as keessa. Kanaafuu seera sanitti tafataa laam suknaa duraayyoo dhuftee dirqamaa maal taati jenne fataa taati jenne. Amma immoo seeraan isin gaafadhaa deebisaan sirrii barreessanii jirtan amma maashaallah jabaattan. Waan tan amma dummaa goona akkitti barreessinu yookaan akkitti dubbisnu utulu jennee barreessina. Utlu afaan oromootiin barreessa. Qubee afaan oromootti u takka taa takka laa takka irra buta. Qubee afaan oromootti jecha irra buta yookaan sagalee jecha irra butaati. U dubbachiiftuu takkaa fi dubbachiiftuun lama tol fakkaattu maal dummaa fi dummaan uudhaa akkama dura laalletti. Kanaafuu duraa fi duubaan jirti. Qubee lamaa walitti aanee jira dubbifamaa. Taa suknaa qabduu fi laam walitti aanee jira. Sababa kanaaf taan tun ni kutamti. Dubbachiiftuun qabdu jechuun suknaa gubbaare ni kunnee dhaabna. Ut jennaan. Isaan lameen kana walitti ut jennaan. Laam dummaa qabdoo luu jennaan. Oguu dubbisnu utulu. Hin dheereessinu. Oo warri gootanii fi kan biraa dogongora. Utulu. Akkana dubbis. Sababa naa barreessaa. Sababa dabaa. Sababa utulu itti jechuu dandeenyeef dafaa naa barreessaa. Maashaallah. Ta duraa dhukkeerraa haastanii bar. Qalamadaa kana sababaa wajjin fedha amma barreessan. Maashaallah. Utulu. Warri qubee biraa boodarraa itti dabaltan dubbachiiftuu biraa irraa dhiisaa. Utulu akka ammaa kana barreessina. Sababa natti himaa dafaa. Ibsaa hundoola maashaallah. Maashaallah takbiir ibsaa hundaa ol. Ammallee dhugumatti hundaa ol taate. Ayyee maashaallah. Shaggee Ahmad. Maashaallah. Aliif waan dummaa taateef miti sababa. Dumuma sanuu aliif dummaa sababa itti goone jiraar. Wanti tun dummaan qabdu. Dummaa miti tun. Sababa aliif kana gubbaa dummaatti keenyeefi jira asitti. Sababa waan kana akka dummaatti itti dubbisnee jira. Sababaa sanii barbaada. Amma namni barreessu jira maashaallah. Ameen. Maashaallah qubeen sadaffaa. Maashaallah namni amma tokko naa jabaate warra qo'atee bar. Qubeen sadaffaa ayyee maashaallah. Maaliif namni biraa yoom warra sirriib barreesse maqaa yaame maan tana. Warra sirriib barreesse yoom maqaa yaame haa qo'atee fi kan qo'atiniin amma adda baasu jira. Ayyee warri deebisaa sirriib barreessitan hogguun deebisaatti yayyimu isin hundinuu ani sirriitti hin jira akkasiin madaaltan. Cinaa qolni tokko cinaa qooteeti cinaan jalaa badeensaa maashaallah jazaakumullahu khairal jazaa naa jabaattan. Mee an deebisaa maqaa an deebisaa warri deebisaa sirrii barreessanii jirtan warri deebisaa guututti hundaa'u barreessanii jirtanii maashaallah warri deebisaa dhimma meen pooyintii ofirraa qabattanii gootanis ni jira maashaallah. Ayyee amma darsii irraa seenuudhaaf dafnee deebisaa deebisuu qabna. Deebisaa deebisuun qaba. Ayyee seera haree baranne keessatti qubeen hamzatul wasilii qabdu. Qubeen hamzatul wasilii qabdu tun
yeroo hunda bakkitti argamtu jenne. Isiin tun hamzatul wasilii wani wasil jennuun ta gubbaatun wayi sadi jijjiira jenne. Sadeen keessaa takkaa fataa taati, takkaa kisraa taati, takkaa dummaa taati, takkaa sukunaa goone jenne waan tan. Isiin waa afreen walitti qabdi jennee ilaallee jira. Jalqaba halaalle yoo qubee tana duubaan dirqamaa qubee tana duubaan hamzatul wasilii tana duubaan qubeen jirtu hundinuu ta sukunaa qabdu ta'uu qabdi. Sukunaan san ta mul'attu saatu tan hin mul'anne taatus. Hayyee jalqaba deebistan yoo laam sukunaa qabdu isitti aantee dhufte qubeen sadaffaa feetu dummaa taati, feetu kisraa taati, feetu waan feete taati. Isiin tun fataa taati jenne. Dhimmi ulaagaan turetti ilaallu laam sukunaa qabdu duraan qubeen feete fataa dubbachiiftu feete haa qabaattu dheerattuu gabaabbattu. Isiin tun maal ta'uu qabdi? Fataa taati jenne. Ta dura laalle. Hayyee ta amma laalle dummaa akkatti taatu qubeen dura jirtu aliif gubbaarra hamzatul wasilii jira. Eegaziin taa sukunaa dhufe taan dirqamaa sukunaa ta'uu qabdi. Maaliif wasilii hujiisii waan tana gara dubbachiiftu arabaa gabaabduu takka jijjiiruudhaaf. Kanaafuu taan sukunaa qabdi. Hayyee laam sukunaan jirtu silaa laam sukunaa jiraatte fataa taati dirqama. Ammoo taa sukunaa dhufe sadaffaa irratti laamtu maal qabdi? Dummaa qabdi. Maal laala jenne? Yoo qubeen hamzatul wasilii tun yeroon isiin dummaa taatu yoo qubeen sadaffaarra jirtu dummaa qabaatte wasiliin tun dummaa taati. Ifa warri akkana deebista maashaallah deebisaa lachuu nama deebisee jira. Barreeffama ammaa kaniin isin garsee kana laala. Arraf kisraa laalu deemtu. Hamzatul wasilii yoo hamzaa wal qabsiiftu boodaan yoo laam sukunaa tun hin jirre yoo jiraatte maal taati? Laam sukunaa yoo waan hamzatul wasilii tana duubaan dhufte fataattiin waa jechi. Hayyee qabxii lammaffaa qubeen sadaffaa hamzatul wasiliif sadaffaa dummaa hin qabaanne. Kana jechuun yoo dummaa qabaatte isummaan siitu dumma jijjiiramti jechuu kana lamee ilaalle. Har'a immoo yoo hin qabaanne wasiliin tun hamzatul wasiliin tun maal taati? Kisraa taati. Kisraa jennee yaamne. Kisraa taati. Hamzatul wasiliin gara kisraa jijjiiramti. Warri amma dhuftan viidiyoo booda laallataniif viidiyoo irraa barreeffatan qabxii ammaa tana. Hayyee amma kallattiidhaan gara darsii teenya ta sadaffaa tana deemna. Egaa edda dhaammadheetiin jira. Qo'adhaa. Hayyee qo'adhaa. Maashaallah. Egaa kan qo'ate ifiifuu wal gartanii jirtan. Kan hin qo'atin ammoo onnadhaati. Sagantaa boruu irratti waan arra baranneef taanis gaggaafachaatiin riviizhinii deemaa qo'achuu ta'e akkasittiin cheeggoodha. Isin hundi sirrii deebisuu qabdan jeeti yaada. Warri kan kaleetii fi ka'arraatis hordofee warri kan kalee dabaree viidiyoo buufattanii laaluu dandeessan inshaallah. Hayyee amma gara darsii arraatii deemnaa. Egaa hamzatul wasil akkaan seerri sadaffaa tan kasraa seerri sadaffaadha. Kasraa tan itti taatu qubeen sadaffaa yoo dummaan qabaanne takka qubeen sadaffaa yoo dummaan qabaanne qubeen lammaffaa laam sukunaa yoo hin taane qubee biraa ta sukunaa qabdu yoo taate kisraa taati. Fakkeenyaaf tuni alii fi
همزة الوصل همزة والقبسيس تولتوني يا موسيسا ولا أنا درسي رانجي أمنا كبغيه همزة الوصل أقول لك بالبلينا همزة الوصل تكفارت وبين التيانتو هذا سكون قبدي ما كركرنا كذا ولا قبل دون كذا فا كافين كذا أشتي كافي سكنا قبا همزة الوصلي ران فتاة كافي أليف قبدي بريفما سرتين بربادة بريفما ديبسا بريفما سرتين بربادة خان أقول جرتني مي إسني في متي يومي سنجرسيس حالا خنانين بريسا فكينيان بريس إسني متى ما خبريستان أنا سنين كرايسو جرامة تنرتي سنين برسو جرا خشاء خلو الليل ما شاء الله بريدان أيه أشتي كاف سكنا قبدي همزة الوصل لام سكنا انجرتو لام سكنا يون جيران نجني لام سكنا يون جيران نجني لام سكنا توني قرر أيه أما اللي كوبين صدفة توني كوبين صدفة دما يو إنتان دما متخا فتكم خنافو أوكا أفا سنتين دامسا وري إيمون بالبلو جرتن يوخن في سجنتاتن أردو جراتن تاتن أما درسيران جراهم بالبلينا موسى في مالمان أيه ومن تكفى همزة الوصل كبدي فتان ألف قاف سكنا قبدي تلما فارا جرتو مالي لام سكناتي متي كوبي براتاتي ديركا ما سكنا قباچو قبدي ين علي يقولان اي كوبين صدفا يو دمان قباني ين ماس كوبين صدفا دما يو هن قباني اسي دما تاتي كسرا تاتي همزة الوصلي وني خن مالي ججيرما كسرا ججيرما خنافو أكيد دبسنو أليف تنا تكسرا قبضو قون أليف كسرا قون أف أكما جرتو تسكناسي يوجتات تيسي رانيس فتاسي تيفي أليف آبا وجتيسي لا جيرمني وني جرمال سكنان يرون لام gubbaan dhuftee lammaffaa dhuftee gubbaa hinaa jenne sugnaa laamirraa kana nayin gizee dummaati sinayin wani jijjiirama fide maal jijjiiramni goone maal sababa qubeen lammaffaa laam sugnaa qabdu hin tahiniif yoo laam sugnaa qabdu taate dirqamaa fataa taati ammas yoo qubeen sadaffaatun dummaa taate dirqamaa dumma taati ammoo akka dummaan taane ayyee akka fataan jenne laam suknaan jirtu asirra akka fataan jenne laam suknaati miti qaaf suknaati ayyee qabxiin dummaatti taatummaas yoo qubee laam suknaa hin tahin qubeen sadaffaa lammaffaan laam jirre sadaffaan ammoo qubee dummaa yoo taate isin dummaa jitti jenne amma dummaa taateeti dumma dubbisa garuu laam suknaan qabnu lammaffaarratti sadaffaarranii dummaa miti fataa taate kanaafuu wanti dummaa taati kisraa taati kisraa jennee dubbisnaa akkamitti dubbisnu iqraa jennee dubbisna iqiiraan jennu iqraa jennee dubbisna iqraa qubee afaan oromootti
akkati dubbisnu isin garsaa. Iqraa jennee dubbisna. Afaan Oromootti akkana taate. Dubbachiiftuu lamaa boodaan jira. Waan amma dura qaraanee waan ta'e jecha takka irra deebi'eetiin isinimaa booda gaaffii keessatti sirri bareessuu qabdan. Iqraa jennee dubbisna. Irra buuta taati. Akka reemu tana uttulu jennee dubbisnetti irra buuta taati. Sababni qaaf dubbifamaadha. Suknaa qaba. Ni dhaabbata. Kunii fi kun walitti jennee dubbisna. Isaan lameen kana. Raa alif fataarraan kun dubbifamaadha mataa isaatti. Qaafitti aanee dhufe. Raan hayyee fataan tun dubbachiiftuu arabaa taati. Alif dhaabaan tunis dubbachiiftuu arabaa takka taati. Sababa kanaaf hogguu dubbisnu. Iqraa jennee dubbisna. Iqraa dheertuudha. Ni dheereessina. Iqraa akkana dubbisna. Wanti tun sababa qubeen isitti aantu ta sukunaa qabdu laamiin ta'iniif ammallee yoo qubeen lammaffaarra jirtu hamzatul wasilitti aantee dhufte qubee laam sukunaa hin ta'in qubee biraa sukunaa taate ulaagaa sadaffaa kana yoo dummaa taate tun dummaa taati jenne ammoo dummaa nu godhus hin qabnu fataa yookaan kisra yoo dhufte haa tanaan kisraa taati qubeen hamzatul wasil alif gubbaan jirtutti aantu yoo laam sukunaa ta'in qubee biraa ta sukunaa qabdu taate isii tana dummaa yookaan kisraa taati jennee sammuu qabachuu qabna. Yoo akkam dummaa taati ulaagaa sadaffaa irratti yoo dummaan dhufte dirqamaa dummaa taati. Akka dummaan taanes fataa dhufe. Dummaan qabnu kan sadaffaa irratti. Kunis akka fataan jennees laam sukunaa waan hin ta'in jecha maal ta'uu qabdi dubbachiisu sadeen keessaa kisraa ta'uu qabdi. Kanaafuu hogguu dubbisnu iqraa jennee dubbisnaa. Iqraa dhaabaan tun dubbachiiftuu arabaa gabaabduu takka ta'eef dandeessee idaatii jenna. Fakkeenya biraa halamadaa. Fakkeenya lamadaa. Ayyee fakkeenyi lamadaa warri isiniin galiin viidiyoo sheer godhadhaa viidiyoo irra deebitanii ilaaltan yeroo ifirraan gubnu viidiyoo waan taa'u jecha yoo osoo televizyiina taate viidiyoon kan isiniin deebine taate kanaafuu fataan taatu ayyee fataan taatu mee ilaalaa. Waalaikum salaam warreen dhuftan ayyee kana addaan babaaseetiin isin garsa seera hamzatul wasilii keessatti maal jenne qubeen hamzatul wasilitti aantu dirqamaa suknaa qabaachuu qabdi jenne qubeen hamzatul wasilitti aantu dirqamaa suknaa qabaachuu qabdi ta lammaffaa ammoo tan suknaan agarre mee suknaan ni jirti shaddaa jirame waan amma dura qaraanee jiru jecha mee laam suknaan jirtu laam suknaa dirqamaa jiraa maali qubeen lammaffaa akka gartanitti suknaan qabdu qaamee ilaalaa
Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Tanaafuu akkami jennee dubbisname warri jalqaba darsii tan hordoftan shaddaa warri hordoftan maashaallah ni beeytanii. Waalaikum salaam namni ma dhuftan nagayaan dhuftan dhiyaadha. Qubeen lammaffaa hay sukunaa ni jirtu kaa dirqama qubeen lammaffaa sukunaa qabaachuu qabdiin jee qubeen lammaffaa sukunaa qabaachuu qabdiin jee kanaafuu tuni hamzatul wasl qabdi aliif taan ammoo shaddaa fataat qabdi haan fataat akka qabdi zaal dummaa takka qabdi kanaafuu akkamit dubbisna ree ayyee mee qubee tana ogguu adda baasne akkam jennee dubbisna mee naa himaa. Attakazu jenna lam shaddaan qabdu akka fataan goon lam suknaa tasniim maal deebiste mee deebise amma haree barreessi tasniim. Mee awwaniin hin jee gaaffin hin gaafadde suknaan asin jirtu suknaa tamtu jiraa ishee as keessa barreessuu dandeenya suknaan eessa jirti arra baasin isin qabate ayyee attakasuu saa jennu uttakasuu saa jennu ittakasuu saa jennu suknaan mee yoo suknaan jiraatte seera si ilaalaa baru mee suknaan eessa jirtu qubeen hamzatul wasilitti aliif hamzatul wasilitti aantu suknaan qabdu eeysarraa suknaa finne dirqama hamzatul wasilitti qubeen aantu suknaa qabaachuu qabdi jenne lammaffaan laam suknaa taatu waan biraatis ayyee bakka deebisuu hin dandeenye wilii takka takkattiin isin gaafadha amma dura shaddaa isin qaraaseetiin jira qalbiin na hordofaa amma qalbiin na hordofaa ittakazuu qubee tana adda facaasni ilaala firitti shaddaan tun bikka irraa dhufte shaddaan tun bikka irraa dhufte adda facaasni ilaalla ayyee hamza aliif hamzatul wasil qabdu takka shaddaan bakki irraa dhufte taa oguu jabeessinu seera amma dura laalletti haa zaaldummaa qabdu hamzatul wasl lammaffaan sukunaa qabdi sadaffaan fataa qabdi akkamitti akkana ta'uu danda'e yoo jenne amma dura qubee seera shaddaa guulaallu barreeffama seera shaddaa guulaallu egaa warri haareeni itti jabaachuun mala aliif dummaadha kun kisra goona duraan isin beekan ittiin godhaafa miim nuun shaddaa qabdu minni jenna minni sababni shaddaa tana itti godhuu dandeenyeef kanaan ibsee isinii galchuu deema akkitti firifiritti kaa'u kanaaf minni jennee dubbisna afaan oromootti miim akkana dubbisna minni tarrabaa sanii miti gaa narraa jechuudha maa i naa i akkana dubbisna minni sababni akkanatti goone
afaan oromootti bakka lamatti haa baasnu. Min sagalee lamaatu as keessa jira. Sagaleen duraa min tajennu. Sagaleen lamadaa ni tajennu. Walitti jecha tokko ta'e. Naan tunu qubee afaan oromoo gisee dubbisne. Dura min jenne dubbisna. Min hayyee kalamadaa tun ni jenne dubbisna. Walitti dubbisnu. Minni nuuni shaddaa ta'anii jabaata. Kana jechuun qubee afaan arabaa kana hogguu shaddaa adda facaasnee ilaallu miim kisraa qabduu fi nuun suknaa qabdu. Ammallee dabalata nuun kisraa takka. Miim kisraatii fi nuun suknaa hogguu walii dubbisne. Miim kisraa nuun saakin min. Miim kisraa nuun saakin min kana jenna. Miim kisraa nuun saakin min jenne. Kalamadaa tun nuun kisraanni barreeffama keessatti qubee hogguu waliin maxxansinee barreessinu. Adda baasnee min jenne dubbisna. Hogguu qubee tana walitti deebisnee barreessinu. Dubbifama wal fakkaatu kana miim fi kisraa tana kisraa bakka buusneeti tana keessaa lameen keessaa takka fudhannee suknaa tana maaliif geeddarra shadda jijjiirra. Kanaafuu waliin tuyina minni jennee akkana dubbisna. Haala kanaan sababa kanaaf taan shaddaa qabdu tun habba lamaa jira jechuudha. Hamzatul wasilitti aantee taan shaddaa qabdu tun shaddaa irraa kaasnee taa lamaatu jira. Taan duraa suknaa qabdi, taan lamadaa fataa qabdi jechuudha. Taan duraa suknaa qabdi, taan lamadaa fataa qabdi. Isaan lameen kana yoo walitti deebisne dubbachiiftuun araba gabaabduun jirtu tun fataadha. Hayyee. Eega fataa taate dubbifamaa lamaa wali jira. Fataa tanaa inni. Amma dubbifamaa kana lameen walii deebisuudhaaf takkaa'ineeti suknaa jirtu tana shaddaa goona. Kanaafuu hogguu waliin maxxansine maas alif hamzatul wasil qabdu itti aanee maaltu jira? Taa shaddaa qabdu jira isii tana. Kana jechuudha. Itti aanee sadaffaarra maaltu jira? Qubeen lammaffaa tan silaa shaddaa qabdu fataa fi shaddaa qabdu jennuun amma maaliif adda baasna? Maal goona? Taan duraa maal qabdi jennaan? Suknaa qabdi. Taan lamadaa fataa qabdi. Kanaafuu qubeen lammaffaa laam suknaatii miti. Ifama. Qubeen lammaffaa laam suknaatii miti. Kanaafuu fataan taatu wanti tun. Laam suknaa silaa dhufte fataa taati jenneeti jala murree dubbannee jirra. Amma taan suknaa waan laamin ta'iniif jecha lammaffaarran taa jiraachuusi adda facaasnee ilaallee jirra. Qubeen lammaffaa taa suknaati. Sadaffaan dummaan qabdu. Yoo sadaffaan dummaa qabaatte maal goona? Hamzatul wasilii tana dummaa goona. Garuu fataatu dhufe. Laakkisiis akka kanaatti. Maal goonee dubbisna duuba amma? Atuluu hin jennu. Utuluu hin jennu dummaan qabnu. Atuluu akkan jenne laam suknaan qabnu. Kanaafuu ittiluu jennee dubbisna. Kisraadha. Ittiluu jennee dubbisna yookaan dhiifama. Ittakhazuu jennee dubbisna dhiifama. Ittakhazuu barreeffama taataa kanaatu laam asin naa fide. Hayyee akkatti dubbisnu afaan oromootti yogguu barreessinu ittakhazuu. Gabaabduudha. Isiin tun maal taate? Isiin tana mul'atu. Beektaa ani waliin guchise. Yoo mul'annes hin mul'atu yaa barreessaa. Ni mul'ata. Hayyee. Barreeffama kana hogguu waliin maxxansinu.
barreeffama amma barreessinee kana oguu kana jijjiirru akkam goonee dubbisna. Kisraa ta'a. Ittakhazuu akkana ta'a. Kisraa ta'a. Sababni laam sukunaa qabdu waan hin jirreef adda baasnee oguu laalu. Kana jechuufi kana jechuun tokko. Kuni guutuu isaatti oguu waliin maxxanee barreeffame. Kun oguu adda babaasnee sukunaa tana baasachuuf hubachuu deemnu. Amma ni mul'ata kaasii ni mul'ata. Ayyee qaceelloon laalamee kana ammaas kisraa kana qaceelloon laala. Kisraa kana qaceelloon laala. Wani niin jeeti qollee taatu sinii galee amma warri booda amma dhuftan osoo hin ta'in warri durarraa seentan waa'een kanaa isinii galee jira. Waa'een kanaa isinii galee jira. Yoo isinii gale warri galeef warri duraan jirtan yoo isinii galee lakkoofsa takka barreessaa. Warri duraan jirtan yoo isinii galee warri amma ol seentan osoo hin ta'in warri duraan keessa jirtan maashaallah. Ayyee viidiyoo kan ammaas barreeffadhaati irra deebi'aa laalaa. Sagantaatti aantu laaftuu raayii gara jabaachuu deemaa deemti. Fataas laallee, kisraas laallee, dummaas laallee. Hamzatul wasil hin finne kana. Hamzatul qaxii seenuutufu habeessachuu qabna. Hamzatul qaxiinis bal'inaan dhimma hedduu waan qabduuf jecha amma hamzatul wasil kana haala adda addaatti kanneen hin firoomsinee isaan sadeen kanaa wajji walii qabannee ganaa laalu teenya. Waliin waafee qabxii afur qabnee fataa taatii takka, kisraa taatii takka, dummaa taatii takka hoo sukunaa taatii jenne. Sukunaa taa'uu jechuun oguu sukunaa asii dubbisne. Jennee maal goone? Dubbachiiftuun asitti maal taati jenne? Dubbachiiftuun qabdu ni gabaabbatti jechuudha. Dubbifamaan cuma. Sagaleen san dubbifamaan xumurti. Kanaafuu sukunaa tanaan nu hafe yookaan bikkatti yoo hamzatul wasil qubeen dhufte akkamitti hamzatul wasilii tana aliif kana isii tana sukuna jijjiirree dhabamsina waan jedhu darsiitti aantu laalla inshaallah. Egaa kanuma rabbiin isiniif haa laffisu irra deebi'aa laalaa duraaniitis duraan qaceellottiin qo'atiin qo'adhaa. Kafataa fi dummaa amma uumaan jennu. Kamaaru. Kafataa fi dummaa seeraan barsiisu jira malee akkaataa jecha afaan arabaa barsiisutti hin jiru. Seera dubbifama qubee arabaa tan quraana keessaatiin barsiisu jira. Ayyee kanaafuu akki gootu. Dummaa akkitti jennuu fi kisraa akkitti jennu fataa akkitti jennu seera sagantaa edda dabarsineera bal'ina laallee jira. Kanaafuu seera san tanaafuu akkasiin jaa inshaallah nagayaan naaf jiradha. Darsi asitti xumuraa garuu qo'adhaa har'a kanaafi kakalee sadeenu walitti madaalaati sukunaa akkitti sukunaa itti fayyadamnu hamzatul wasil sukunaa taatee alif liqimsamtu akka hamzatul wasiliin liqimfamtu boruu laalle inshaallah nagayaan naaf jiradha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.